already waan godhun qabu kaise caaluu kisaareen bahe waan ta'eef jechuudha. Okay kanaatiif suura kiyyarree gadi ga'aan hattuus miti dhugaa waaqayyo isinitti hima isuma sirrii jechuudha. Warri waa meeqa jettanii miidiyaa kanarraa sifachiintini jettanii already isan danda'u waaqayyo na gargaaree hojjedhee isiniif kaffaluun hin danda'a jechuudha. Garuu kanarratti dabalatee dhimma biizaatiin jechuudha. Ijoollee nama lama moo sadii biizaan keessan qabamee jira. Inni kun immoo kan riijektii ta'edha. Biizaan riijektii ta'e immoo birrii muraasaadha kan deebi'u jechuudha. Okay? Isa kana immoo warra biizaa beekanii waa'ee biizaa warra beekan dhaqxanii gaafachuu dandeessu. Haati iddoo kana hin geenye dhugaa nama jallis iddoo kana hin geenye hojjedhe iddoo kana ga'ee jechuudha. Sina kaniifi warri waa'ee birriidhaa fi asiifachuu deemtanii suura keenya gadi garagalchitan deema amma isinii danda'ame garuu dhugaa jirtu isinitti himaan jira karaa keessaallee jechuudha. Amma danda'ametti otoo immoo danda'ame ani isa caaluun reedii dubbachuu hin barbaadu. Maaliif sababiidhaan dubbachuu hin barbaanne bakka kalees hojjedheen argadhe irratti immoo hojjedheen argadha. Iddoo isin jalaa badee immoo yoo hin deebi'u ta'e hojjedhee isinis hin deebisu jedheellee isinitti himaan jira. Wanti immoo nama of ajjeesisiisu hin jiru. Birrii 100,000 yookiin Akka nama hundumaaf deebii yookiin dhugaa ta'uu danda'a yookiin dhugaa ta'uu dhiisuu danda'a. Amma koomentiin kun si galee ni si barreessu. Si galee nama hundumaaf kan ijoolleen kan dhugaa hin qabne jedhu tarii ani hin beeku maaliif tokko firatu jira. Yoo bakka fira isaas bu'ee namni barreessuu danda'a. Sila kaniif dirqama deebisuuf waan hin qabuufini. Na bakka abbaan dhimma sirraa qabu keessaan dhufee sitti himata bifti miidiyaa irratti eenyuufu deebiin kennin eenyuufu maaliif namni keenya akkoo dubbatee si dubbachiisaadha basii galee amma otoon sirraan qabaatiin amma sababan jibba kee qabu dhufee si barreessuu hin danda'a dubbaa keessa waan hin jirre fudhattee galtu jechuu hin danda'a. No ani bakka hin kennin. Sirrii jechuudha namni illee akka maqaa kiyya dha'us hin barbaadu si jammari immoo illee hin fedhu isa kana immoo amansiisuu hin danda'u sababiin isaa waa'ee kiyoo namatti dubbachuu waa'ee kiyoo namatti amansiisuudhaan nama akkasii dhafuun jechuun hin barbaachisus. Qoy takkaastu qoy eewati Saamu'eel Kifileen jedhamtu kuni akka gootu waan jiru asaamaa jira waan ta'eef kara keessaa deemiiti goradhu. Sigalee waan asinaasu karaa online karaa asinitti ilaalle waan ta'eef waan tilaate keessaan dubbiftee itti laatte waan ta'eef keessaan deemiti haase namoonni kaanis immoo hojiirra turame baay'ee gaafa hojiirra turtu nama wajjin uffata walirraa fuute yookiis waa biraa walirraa fuute osoo hin taane birrii walirraa fuute hojjetta. Kanaafiyyuu waan akkasii jira jira. Isa kana immoo keessaan haasaamee xumuramaa jechuudha. Asirra dhuftee 10 lallabdees 10 faarfattees waan keessaan haasa'ii waan jiru keessaan xumure jechuudha. Kanaaf akka kanaa godheen asii dhuftee asiin haasoftee wanti dhufu hin jiru. Wanti jijjiiramus hin jiru. Maaliif innumti kanaa oliiyyuu utuu jijjiirama ta'eeti iddoo kana hin ga'amu waan ta'eef jechuudha. Jijjiiramuyyuu akka kanaa ta'e ammas immoo mariidhaan haasoodhaan wanti hin furamne waan hin jirreef asiin dhuftee lallabdee namni si dhaga'uyyuu hin jiru jechuudha. Kanaaf keessaan deemiti bakka akkasidhaa jedhiiti waan jiru xumuri. Namni kamiyyuu jechuudha.
Deebi'ee nama waan taate mooraalii waan jedhu eegaa. Asii Sigalee yoo dubbadhee nan qaanessaa laata akkasidha laata ana no badan no ta'u waan no godhetti maa hin qaano jechuun waan godhetti hin qaano abadan qaanii waan jedhamu hin jiru. Hojiirra turame Habitti bara. gobar hattee oduun taane ko waliin Yaa hojjenna hin bakka jijjiiramna jedhaniiti isin maraxatanii sirriitti fidan miti yaa malati kiisi namaa fuutee seenteen hin taane amma immoo yoo waaqayyo nu gargaari nuun jechuudha nuun akka mataa kootiitti ani hin gaddas dubbadheera chaalenjii humne warri waaqayyoon sodaatanii warri kufaatii namaatti hin gammanne warri yeroo namni gammaduun isinitti tolu chaalenjii humne uffata ishee as jiru maallaqa ishee qabee kan jiru sana chaalenjii humne namni jaallattanii uffatarraa binna otoo qabnuyyuu hin binna bakka maaliif kufaatii namaatti namni hin gammanne namni gammachuu namaa ta'u mucayyoon kun amma maallaqi ishee asitti qabamee jira irra jireessaan maallaqi ishee mana uffataa keessa jira maallaqi ishee baankii asii keessattis qabamee jiraachuu danda'a. Kanammoo maallaqa hin kenninaaf buusii buufnaaf odoo hin taane ishiillee gargaarree ofiisillee gargaaramna akkuma deeggarsaatti jechuudha. Dhugaadha nama gaddisiisa namni mana namaa hojjechaa ture naaf darba jedhee gaafa darajaa tokko gaafa qabatu darajaa sanarraa gaafa namni darbatee sin kuffisaa gamis isinitti haa dhaga'amu. Nuuni ikkoo birrii 1,000 2,000 daldalaatti laannee biyya nuu gashuu dide jennee boonya miti. Birrii san akkatti finne waan beennuuf ijoolleen kun immoo chaalenjii meeqa keessa darbanii ilmi dhiiraa tokko gaafa Dubaayin seenu dura mees eessa hojjeta aduu kana keessa hojjeta. Naa darba jedhee mucaan kun odoo nyaatiin odoo dhugin ishee wajjin illee walitti namman darbanii waaqayyo bultii ijaaree fi darajaa kana ga'anii jiraanna hin horra jedhanii maallaqi isaanii walakkaan asitti qabamee jira. Harka namaatiinis ta'u waaqayyo guyyaa qaba isan faraduu hin dandeenyu. Amma garuu akkuma walitti aannutti jechuudha. Namni astuu jaallattan, namni yeroo isheen darbitee deemtu, namni kolfa ishee jaallattan, namni gadda isheen jaallanni hundi keenya bakka waan biraa miti isheen iyyuu diskaawuntii baaftee jirti. Mindaa majjiyaa kanaa booddee birriin 200 buutuun baddi ijoollee keenya fayyaa qabna hin hojjetan waan ta'eef walumaa gallee hundi keenya dhugaa waaqayyo al-tokkeedhuma uffatuma tokko irraa binnee haa gammachiisnuun bakka uffata ishee qabee kan jiru maallaqi sun bakkuma abuuf callaa'e. Yoo isinitti tole chaalenjii kana jalqabna isin immoo waan jettan jedha. No, lubbu ani maaliif dhugaa rabbii ana otoo inni gargaarsa barbaade ijoollee baay'ee karaa keessaa illee na gaafata. Dabalata immoo guruupiin illee hidhamee jira gargaarsi isinii ta'ee jira waan kanaan illee anallee jechuudha akkasuma nama biraallee kan gaafatantu jira jechuudha. Ani bakka jajjabinni keessaniitiyyuu anaaf gaadha. Maaliif sababiin isaa kaleessas hojjedhee hojiitti hin beeka malee ani gargaarsa harka namaarraa galata waaqayyoo gargaarsi keessan inni isin na gargaartan inni isin jabaadhu naan jettan inni isin bakka akkasii naan jettaniyyuu anaaf gaadha. Maaliif ani sammuu kiyya hojjedhee bakka yeroo kamiyyuu kaleessas hojjedhee nama ta'e har'as hojjedhee nama ta'a galata waaqayyoo fayyaa guutuu naaf kennee jiraanii jechuudha. Silakkaniif ani dhugaa akka kiyyatti dhimma gargaarsaa maaliif beektaa? Namoota baay'ee waa'ee gargaarsa kanaan illee karaa keessaallee jechuudha. Akkasuma namoota hiriyoota kiyyaan illee guruupiin hidhamee jira gargaaramanii jiru akkasidha bakka waan akkasiitu odeeffama. Isa kanallee ani hin barbaadu. Hagammaallee bakka yani gargaarsi isin goota yoo jiraate kana otoo hin argin galatooma. Kanarraa ani gargaarsa namaallee hin fedhu. Garuu jajjabina keessan hin barbaadu. Jabina isin na jajjabeessu barbaadu. Maaliif kaleessas isintu jabaadhu naan jedhee na bukkee dhaabbatee miidiyaa kiyya fooloo godhee viidiyoo nun hojjedhu intin laayikii gootanii waan baay'ee gootanii na bukkee dhaabbachaa turtan. Ay gargaarsa birrii miti lubbu gargaarsa birrii si buuf namiti ati ko nama fayyaa qabu kanuma keessii calleessuudha bakka. Ati kanuma keessii calleessina maallaquma qabatee kan jiru san uffata sana calleessu malee gargaarsa birrii ati iyyuu tokko gargaarta isa waaqayyo haa galatu. Naa akkasi. Sodaas ba'i. Sagaleen kun dhaga'amu jechuudha. Nagaan siniif haa ta'u hin dhaga'ama akkam jirtu saba waaqayyoo baga jiraattan maatii keenya. Ameen baga jiraattillee baga na jiraatte. Nooraa sinii jennee irraa baadiyyaa hundi keessan iyyuu akkam jirtu ashtu. Wayyee booni. Jalqaba irratti baga nagaan galtee basaasotiyyaa fuulli keessa kan itti gaafa dhufu gaafa kolfitu namatti tolta. Dubbiin hanga sa'iisanii wanti ga'u hin jiru
fakkeenyaaf amma eenyu suura kee wal galabbatu eenyu waan barbaade haa jedhu wanti har'a jedhamu hundi jechuudha borittiin manatu ijaarama siigalee dhagaan har'a darbatamu hundi kuufamee jechuudha borittiin manatu ijaarama gizee bixxillee na'u jedhanii warri saddaa siigalee yeroon daabboon yaali fakkeenyaaf bixxillee gaafa bixxiltu osoo galagashiin bishaatuumi wanti hundumtiyyuu galagaltuudha jechuudha wanti har'a jiru boriin jiru wanti kaleessa jiru immoo har'a hin jiru wanti hundumti ati fayyaa qabaattee jennaan ati sammuu qabaattee jennaan wanta ati har'a gootu boritti numa gootaa jechuudha yeroo darbe laayivii irratti wanta ilbattee turte jechuudha nam tokko waan tokko gaafa godhu fakkeenyaaf aniin kuni waan asteer hojjechuu yoon barbaade asteer bakka sanaa kaasee osoo hin taane sammuun qabutti fayyadame ogummaan qabutti fayyadame beekumsa qabutti fayyadame kana situ dubbatee jechuudha laayivii irratti yeroo darbe nam tokko waan namni tokko godhu yookaan waan namni godhu sana irra godhuuf gaafa yaadu nama sana bakka sanaa dhiibee osoo hin taane sammuu isaatti fayyadameetu jechuudha. Siigalee kanarratti ati gorsan barbaadu. Atuun beekta waan ta'eef abbaan barbaade suura kee galagalchuu abbaan barbaade atuuf beektaami waaqayyo si beekaami. Haqni nama fakkeenyaaf warroota ammatti fakkaasu jirtu ijoollee maallaqa sirraa qabanis ta'e kan sirraa hin qabne atuuf beekta waaqayyo si beeka. Ati beekaa hin balleessine akkatti bade sammuun kee hin beeka. Kanaaf yeroo hunda dhufte nama ifa gochuu nama yaada kennuu uummata akkasiin barbaachisu jechuudha. Siigalee bakka kaleessaatti deebi'u yaada iddoo kaleessaatti biyyattii haa ta'u eessatti haa ta'u sammuu kaleessaatti waan kaleessa hojjettu sana deebistee dhaabu waan isarra jiru sana bakka sanatti deebisuu yaada malee abalumaan naan jedhe namni keenya waan namaan jiru dhabu. Siigalee osoo ati waan barbaade goote jechuudha osoo cabbii dhaftee cabbiira deemsistee osoo ati dugdatti baattee miila kiyya turarra'ee siin jedhaa jechuudha ilmi namaa. Siigalee isa kanaafi wanti har'a jedhamu kun bor nama saalfachiisuu waan danda'uuf eenyuuf deebiin kenneen innis jaallatus innis hin jaallannes waan barbaade haa jedhu isa kanaaf ati bakka keetti deebi'uu yaada biyyatti isaatu eessatti sammuun kee ati jecha ati eegada dubbatte kun qofti siif gahaadha jechuudha sarratti gochuun barbaaddu siigalee kaleessa yeroo homaan beekniyyuu kaleessa yeroo beekamtii hin qabne kaleessa yeroo foloomtee mana 15 fakkeenyaaf kan yeroo foloomtee 900 yeroo 900 irraa kaasee kanatti hordofuu eegalee jechuudha. Har'a garuu mana 100 meeqarra jira. Eegalee kaleessa yoomti kaatee waan ta'eef har'a ammoo waan kaleessarraa oliitti hojjechuu dandeessa jechuudha. Waan isaa olii hojjechuu dandeessa. Eegalee isa kanaafi ammallee ani akka beekumsa kiyyaatti akka wallaalummaa kiyyaatti waan isin jedhu warroota akkas gootee sana gootee kanaaf akkas taate atus beektaa waaqayyo si beeka baqa ga'e. Eegalee ani akkasii maal akkasii jettee nama ifa gochuu waan tokko barbaachisan maaliif ree osuma ati jechuudha dhiiga kee kana kuttee dhiiga kee cabsitee kun dhiiga kootii kana yoo jette dhiiga kee miti siin jedha. Eegalee namni si dhama. Atus beektaa waaqayyo si beeka gaadha baqa kun jechuudha jabaadhu. Iddoo kaleessaatti wanti akka hin deebine fiffatti hin jiru. Umurii keessa kamtu darbe, hirmee keessa kamtu darbe, ati akkoo ganaa dabarra. Siigalee habaaboon immoo kunuunfameeti jechuudha. Takkaa cooligaa takkaa fakkeenyaaf habaaboon bonnaa sababaan gannaa tokko miti. Inni bonaa aduu itti ba'a bishaan yoo argate malee. Siigalee jireenya keessatti namni tokko immoo gaafa jireenya eegalu kufaa jabaa cabaa. Siigalee wanti kallachatti dhufee dhaabatu hin jiru. Wanti kallachatti dhaqamee itti galamutti bulamu hin jiru jechuudha. Wanti hundumti saayilentii qaba. Siigalee amma waan dhufe kun tarii si barsiisuuf ta'a. Tarii immoo si balleessuuf ta'a. Hundumtiyyuu ammoo waaqayyo biraati. Siigalee tarii iddoo kanatti siif hin ta'uyyuu waaqayyo sababa godhee bakka kanatti ta'uu danda'an beekan beektu. Inni hamaanis nama dhufu gaariis nama dhufu hunduu ajaja waaqayyooti. Siigalee nama keessaan haa ta'u malee jechuudha. Isa kanaaf tarii bakka kanatti siif hin ta'uu danda'a. Tarii bakka kanatti hin ceesisu waan ta'eef waaqayyo iddoo kanatti taasise iddoo biraatti taa'uuf ta'uu danda'a. Waan beektu tokko qabdu jechuudha. Kanaaf jabaadhu nuti kana jirraa akkuma kaleessaa siin jedhaa inni biraan ammallee eenyuuf kana booddee ifa hin godhin maaliif inni sagalee isaa galu isaa hin galleef immoo isaa galu falaas dhumatti. Ani kanan kana dubbadheef maaliif beektaa? Maaliif xiqqoo akka waan namni akkasii sodaatu akka waan namni itti leeyya'u maaliif hojjechaan ture? Hojii kiyyaa irratti hojjechaan ture. Ammas immoo hojjechaan jira. Dirqama hojiidha waan ta'eef jechuudha. Har'a sana jiru miti otoo achi jiraadheeyyuu kun dirqama. Dirqama jiruudhaani jechuudha.
Dirqama beezaan kamiyyuu yookaan dafeen bahu waan meeqatu jiraanii jechuudha. Sileetanii fi inni kun dirqama dubbachuun kiyyaa maaliif ittiin qaanu hojii kiyya waan ta'eetiif jechuudha. Nama sanas immoo yoo bichi yoo beekte yoo dhugaan irraa qabaatte karaa waasaapillee dhuftee na dubbisuu dandeessaa rakkinni tokko hin jiru galatoomaa already ani bakka ani firiidhuma Qoy soddaan haasa'e. Soddaatti gadhiisi. Maayikii soddaatti gadhiisi. Astu yuutuubii dalagaa okay. Yuutuubii sana anillee harka keessaa qabu waan ta'eef yuutuubii dalagaa. haa ta'u tole. Galata dhageessaa jirtu. Kun dhugaa waaqa jiraataa